taati jechumaa fi santu na dubbachiise malee wanni miti. Dhukkuba dawaa beekan dawuma itti bitanii sanuma dawaa maan beekne yaada jiruu fi abshiiru biroo hundumaa dabraa abdii turtii gaarii galatoomfadha. Thank you. Galatoomaa sinillee xumurree jirra abdii. Farree dhammaan hafeetii walitti hafee daawwattoota keenya gaafiilee hedduudha waliin dabarsu jirra. Gaafii miiraa, gaafii qoflaa, gaafii taphaa, gaafiileen sila dandeenye ilaal carraan uummata kanaaf gaafii kannu filannoo farreeti. Farreen homaa rakkoon qabu haana gaafatanii namoota tokko galchii silattuu nama dilaaf yeroon isin geessuu naan jeetiin akkasitti carraa kana namoota gaafannuu danda'e malee ani keessummaati yeroon fidee gaafiilee tartiibaan gaafadhee nageetti jeenii kabajaanii gaggeessaa faraan bikka guddaa waan isinii qabuuf waan isin jaalatuu fi carraa kana piliis anaaf fadhaa naakanni ummanni tokkoon gaafii naa gaafatanii jee malee silaa koomantii irrattiin carraa nama hundaafuu kanna ture koomantii irra gaafii gaafatan ture sanii gaafiileen namuu yaada adda addaa gaafii adda addaa qaba sanii hundi keessan wallahi galata hangana jaamne nu biraa qabdan hedduu galatoomaa osoon sagantaa tiyya hin xumurratti sagantaa carraa Farhaaniitiin kannaa kabajamoo artist Farhaan yaada kan kee hawaasaaf maal jetta hawaasaaf maal dhaammatta dhumarratti immoo hawaasa kanaaf wallee kan kee keessaa tokko akkaan jaalattu hawaasni jaalatu nu afeertee yoo feete caayaa jaalalaa akkasitti anaafatti wal gaggeessine anaa fi hawaasnis walitti hafna itti fufii yaada kan kee manni keetii carraan keetii amma. Okay, daansin hawaasa kiyyaaf qabu ta duraan dursoodha waluma qabee wanni dubbadhu hayyoota keessan sheekootii teessan artistoota keessan ulamaa'ii teessan gartee qabsaa'ota keessan walumaa galatti jajjabaa keessan if jalatti ilmoo ofii nyaatu bashoo qofa akka bashootti if jalatti ilmaan keessan hin nyaatinaadhaa tajaajilu. Gargaaruu dadhabdan fi tattaafatee haa ba'u isaa fi jireenya isaa walii dhiisaadhaa akka hulaalaadhaa. Dandeessan gargaara dadhabdan immoo miila jalaana xaayinaadhaa dhiisaadhaa. Ayyattuun barbaadaa jechuudha. Aboo maali boo qaba namni ol seenee gaafii nama gaafachuuf. Hamzaa kiyya. Abdeen baana. Namzee mooditara bar nama biroo nama lamaa qaba. Ani warroota sana jalaatiin ilaalu jira. Koomantii tantee ammaan dhumarratti ilaaluu jira ta'a. Mana kan dhufu jettu. Maal taati? Rabbi si baase. Raboota si daawwachuun kaane faree si afaan qabe dubbii dhiifama. Warra mooditara qabutee abdeetee isaan tun na arsee ayyee fixadhoo faree gaafii takkaan qaba osoo ati hin baaneen duratti. Gaafii tantee boodan itti fufa gaafiin ani wanni dubbachuu jiru gaafii ergaa dhaammataa waan ta'eef jecha. Yaa itti fufarreetu. Ishee ayyee bareeda amma si gaafachuun danda'a jechuudha boodarra goolabda dhaamsa. Okay. Gaafiin tiyya ni beekne Itoophiyaan agriimentii dhaabbata Google AdSense wajjin qabu kun akka biyya guututti warreen aartiitiin wal qabatee diraamaa filima ta'ee warra gartee yuutuubaroota sooshaal miidiyaa irratti hirkatanii jiraataniif dhiibbaa guddaadha. Waan kana silaa rabbiin carraa walitti fideenii hawaan kana furuu danda'u gaa Piraayim Ministeer biyya tana bulchuu hawaan sanaa lama geessee naquu danda'u. Walitti fidee maal jettee gaafatammaa Abiyyi silaa rabbi walitti fidee. Gaafi bareedaa na gaafatte dhimma kiyyaa miti kan hin haasa'u yoo Piraayim Ministeeriin rabbii waliin na fide dhimma kiyyaa ani ilma namatti haajaan qabu jee dubbadheetiin ture dhimma waliigalaatiin dubbadha jechuudha. Biyya keessa jiraatu akka waliigalaa godheetiin dubbadhaa.
Istaka ija mirgaatiin ija bitaatiin qofa osoo hin taane ija mirgaatiin aartii Itoophiyaadhaa tana garagalii ilaali. Ispeeshaalii aartistoota Oromoodhaa jireenya isaanii kana dhoyfatanii deemu jiraniifiti. Mee gabbuu ilaaliifiti. Humna qabduun yoo rabbisi ilaafise sattarii tayyattuun qaba jechuudha sii galee. Gamanumaan waan hin jechuu barbaadu. Aartistoonni sattaramanii jireenya bareedaa jiraachuu jiranis ni jiran. Sun akka itti ta'e qaba. Akka itti ta'e qaba jechuudha. Annani mataan irraa muru hin jiru abbadachii gurguratee abbadachii 4-5 fudhatee gurgurachuu jiru sun carraa isaatii harkachuu isatti ni gammannaa. Garee kophaatti bilisoomtee gartee bilisummaadhaa fi tujjaarummaadhaa fi qananiidhaan jiraachuu jirtu jira. Gareen takka immoo ta dhiibdee itti kannitee jalaa haftee dirree qullaa tatteessuu jirtu jirachuu gama aartistootaati yoo halaallu ta'e. Maal jechuu kiyyaa aartistoonni itti toltee jiraachuu jiru jira. Makiinaa moodeela jijjiiree sun carraa isaatti baga rabbii godheef itti haa dabalu. Sun akkas ta'uu hin qabu. Ta'ullee aartistoota kana yoo waan kannituuf dhabde mootummaadhaan waan hin jiru sigalee yoo carraa harkadde yoo waan kannituuf dhabde akka dalagatanii jiraachuu dandayan gartee hordoftoonni keenya as keessaa gara galii namni Itoophiyaa keessa nu laalu galii hin qabu monetization irra hin jirtu biitiin beeksisni asirra deemaa hin jiru dhaabbata Google AdSense wajjin haasayiti diil godhiititi aartistoota kana gargaaree haa if gargaarani if gargaaruu bira dabarree biyyaafillee faayidaa godhuu dandeenya jechuudha. Akkasitti taaksii nu gaafatee biyyallee gargaaruu dandeenya miskinallee gargaaruu dandeenya because hurkaan teenya lafa gannaqamaa hin jirtu gingilchaan bishaan waraabaa hin jiru jechuudha. Kana yoo waan nu kannullee dhabe haala monetization biyya kana keessa akka TikTok galii as keessatti qabaachuu danda'u godhuudhaa fi akka YouTube'ni biyya kana keessatti galii harkachuu danda'u Google AdSense wajjin diil godhee warra YouTube'aati wajjin dubbatee carraan yoo argame godhuu ni danda'a. Mootummaa biyya tokkooti hojjinaasee wanna kana furuu danda'a. Ulaagaa isaan gaafatan guutee furuu danda'a. Gartee kana malee wanni hin gaafadhu waan argadde mana naabiti makiinaa naabiti jireenya kiyya fooyyeessi maarree naa godhi ijee wanni dhuunfatti gaafadhu takka hin jirtu jechuudha. Akkas. Faree hedduu galatoome silaa namni waan dhuunfaa isaa waan ittiin jiraatu waan mana makiinaa dachii wanti illee gaafachuu danda'a maallaqa gaafachuu danda'a namni ati immoo akka aartistoota waliigalaa yaaddee san biraa dabartee aartistoota bira dabartee yuutuubaroota xixiqqaa hunda waan furmaata ta'u yaaduun keetu waan bareedaadha. Kanarraa haaf immoo warroottan garigariin mataa keessa aartistoota gaddaddaan ni jiran shari'aa islaamaatiin wal qabsiisanii isaaniif hin dhaamsa barbaada. Waan aartiirraa dubbatu jirraan ta'eef jecha gabaabumatti rabbiin Quraana keessatti aartiin haraam hin jenne muuziqaan haraam hin jenne hadiisa keessaas hin jiru ammoo kajibni haraam jee jira rabbiin yeroo aartii dalagan aartistoonni walumaa galattu kajiba irraa of eeganii akka Ibroo Ibsaa amma biyya faarsisan rakkoo tokko illee hin qabu akka Rabiilaa Sanfaa akka Qamarii Yusuufaa rakkoo takka illee hin qabu kajibumaatu haraama kajiba xiqqoo keessaa maddi jecha biyya keessan identitii keessan addunyaa mul'isuun ni danda'ama kanumaan jechuu barbaada. Jabaadha abdii muratina artistoonni ni beena Oromoo keessaafu yeroo hedduu irra guddaan isaa yeroo dheeraadhaaf hammata hedduuf rakkoo keessa taa'ee ummata isaatiif sagalee ta'ee afaan isaa akkasuma banziila qabsoofaa ta'ee akkasitti namallee